Akkam jirtu barattoonni keenya herrega kutaa 7 gilgaala keessa deebii boqonnaa tokkootiin walitti deebinee jirra. Egaa boqonnaa tokko keessatti waa'ee tuutotaa barachaa turre. Tuutotni maal akka ta'an akkasuma makoo tuutaa jechuun maal akka ta'e, cita tuutaa, kipha tuutaa, cita sirrii tuutaa fi wantoota garaagaraa baay'ee wajjin ilaalaa turre. Keessa deebii boqonnaa tokko gilgaala isaa immoo wajjin hojjennaa jechuudha. Gaaffiin jalqabaan kanneen armaan gadii keessaa kanneen sirrii ta'an dhugaa, kanneen sirrii hin taane immoo soba jechuun deebii kennii jedha. Tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamanii akka ta'e ilaallee turre. Gaaffiin tokkoffaan kun garuu kallattiimaan definishinii tuutaadha. Walitti qabamni wantoota sirriitti ibsamanii tuuta jedhamaa jedhee isuma kana kaa'aa jechuudha. Isuma hiikuma sana. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan dhugaadha. Gaaffii lammaffaan yoo miseensi tuutaa 1, 2, 3 haga 10tti ta'ee miseensi tuutaa baay'inni miseensa tuutaa 4 ta'a jedha. Kun waanuma ijumaan ilaallee deebisnu tuutni baay'inni miseensa tokko kaasee haga 10 lakkoofsa lakkaawii tokko kaasee haga 10tti jiru ta'uusaa argaa jirra. Baay'inni miseensa kanaa meeqa ta'a? 10 ta'a malee 4 hin ta'u jechuudha. Kanaaf deebiin gaaffii kanaa soba ta'a jechuudha. Gaaffiin inni caarra jiru baay'inni miseensaa tuuta abaa caadaa'ee yoo ta'e faan miseensa tuuta baatii jedha. Kunis faan miseensa tuuta kanaa keessatti barreeffame waan hin jirree fi soba ta'a. Kunis sobadha jechuudha. Inni itti aanu daarra inni jiru maan wal qixxee tuuta lakkoofsa guutuu yoo ta'e 100 miseensa tuuta maatii kan jedhu kun dhugaadha. Sababni isaa maan tuuta lakkoofsa guutuu yoo ta'e 100 immoo lakkoofsa guutuuti waan ta'eef 100 miseensa tuutamaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni dhuma tuutni namoota 6 qabanii fakkeenya tuuta duwwaati. Tuutni namoota 6 qabanii fakkeenya tuuta duwwaati. Gaaffiin kunis deebiinsaa dhugaa ta'a. Sababni isaa namni 6 qabu waan hin jirreef namni akka waliigalaatti ija 2 malee 6 hin qabu. Kanaafuu deebiin gaaffii kanaa dhugaa ta'a. Namni ija 2 qofa qaba waan ta'eef namni ija 4 qabu waan hin jirreef deebiin gaaffii kanaa dhugaa ta'a. Tuutni akkasii tuutotni miseensa hin qabne tuuta duwwaa waan jedhamaniif jechuudha. Tuutota armaan gaditti kennaman irratti hundaa'uun dhugaa yookiin soba jedhii deebisi jedha gaaffii lammaffaanis. Tuutotni kennaman asitti A, B, C, D, E tuuta baadha. Tuuta aadha. Tuutni baan immoo aabaa 1, 2 akkasuma tuutota kana irratti hundoofne tuutota amma F'tti nuu kennamaa jiran kana irratti hundoofne gaaffii kan hojjenna. Baan cita tuuta Aatii jedha. Baan cita tuuta A ta'uudhaaf baan cita tuuta A ta'uudhaaf miseensonni baa keessatti argaman guutummaatti A keessatti argamu qabu. Mee deemne ilaalla. Tuuta baan miseensota aabaa 1, 2 ta'e of keessaa qaba. Miseensi aabaa 1, 2 kun eessatti argamuu qaba? Gaaffiin kun dhugaa ta'uudhaaf guutummaan guutuutti tuuta A keessatti argamuu qaba. Aadhaaf baan akkuma isin argitan kun hojjiru addana keessaa 1 fi 2 immoo addana keessaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu deebiin gaaffii Arra jiru kanaa soba ta'a. Sababni isaa 1 fi 2tu miseensa tuuta A keessa waan hin jirreef. Baan cita tuuta baatii jedha. Cita tuuta baatii. 1, 2 A baadha. Baan aabaa 1, 2dha. Iddootu wal jijjiirama malee tuutni kun tuuta wal fakkaataa, tuutuma tokko tuuta wal qixaa. Kanaaf deebiin gaaffii kanaa dhugaa ta'a jechuudha. Caarra inni jiru baan cita tuuta Eetii jedha. Baan cita tuuta Eetii. Baan cita tuuta E ta'uu danda'a. Inni kunis dhugaadha. Miseensi baa keessa jiru guutummaan E keessa waan jiruuf ta'uu danda'a. Daan immoo faan cita tuuta baatii. Faan cita tuuta baatii jedha. Faan kunoo caadaadha. Baan kunoo aabaadha. Miseensi faa keessa jiru guutummaatti eessa jiraachuu qaba? Aabaa
tokko lama isa jedhu kana keessa jiraachuu qaba. Kanaaf caadhaaf daan addana waan jirree fi cita tuutaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiin gaaffii kanaa soba ta'a jechuudha. Eeranni jiru faan cita sirriituu ta'eeti. Faan cita sirriituu ta'eeti. Faan cita sirriituu ta'ee ta'uudhaa fi miseensonni as keessa jiran guutummaatti kana keessa jiraatanii tuutotni kun immoo tuuta wal qixaa ta'uu hin qaban. Kanaaf miseensi tuuta kana keessa jiru tuuta keessa hin jiru. Kanaaf cita sirrii tuuta kana ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni kunis soba ta'a jechuudha. Faarratti immoo akkas jedha. Caan cita sirrii tuuta'aati. Caan cita sirrii tuuta'aati. Kana immoo as keessa deemnee tuuta caa kana keessa ilaalla. Miseensonni tuuta caa A, B, caadha. Miseensonni tuuta A immoo A, B, caadhaa'edha. Kun guutummaatti tuuta caa keessa wanti jiru A keessas jira. Kan biraa immoo tuutotni kunis tuuta wal qixaa miti. Sababni isaa tuuta baay'inni miseensa isaaniis tokko miti. Miseensumti isaanii immoo gosa tokko miti hundi isaa. Kanaaf dhugaadha jechuudha deebiin gaaffii kana. Dhugaa ta'a. Deebiin gaaffii kana dhugaa ta'a jechuudha. Inni itti aanu aan cita sirrii tuuta'aati. Kun immoo sobadha. Sababiin isaa tuutni tokko cita sirrii tuuta mataasaa ta'uu waan hin dandeenyeef. Tuutni tokko cita sirrii mataasaa ta'uu waan hin dandeenyeef kun soba ta'a jechuudha. Inni dhumarra jiru aan cita tuuta'aati. Inni jedhu immoo dhugaadha. Sababni isaa tuutni tokko cita tuutaa mataa isaa waan ta'eef jechuudha. Gaaffii sadaffaan tuutni baa miseensota A, B fi tuutni D miseensota xaa yaazaa yoo ta'an A cita tuutaa baa hunda tarreessii jedha. Cita tuutaa baa hunda barreessuudhaa fi maal goonaa? Tokkoffaa kan biraa baa kan biraa tuuta duwwaa kan biraa tuutuma sana mataasaa A, B. Kanaaf tuutotni kun cita tuutaa baati jechuudha. Tuutni baa miseensota meeqa qabaa? Baay'ina cita tuutaa meeqa qaba kan jedhuuf immoo miseensi tuuta kanaa tokko lama paawarii inni jedhu immoo lama paawarii lama afur qabu. Tokko lama sadii afur qaba jechuudha. Tuutni baa baay'ina cita sirrii tuutaa meeqa qaba inni jedhu immoo cita sirrii jechuun mataa isaatiin alatti lama paawarii nama hir'isu tokko inni jedhu mataa isaatiin alatti miseensota sadii qaba jechuudha. Lama paawariinaan afuridha. Afur hir'isu tokko immoo sadii. Kanaaf baay'inni cita tuutaa inni qabu sadiidha. Akkasuma citni tuutaa sun immoo A, B fi tuuta duwwaa ta'u jechuudha. Irratti tuutni daa baay'ina cita tuutaa meeqa qaban jedhu immoo tuuta daa kanaaf barbaanna jechuudha. Baay'ina cita tuutaa inni jedhu miseensa isaa lakkoofna tokko lama sadii. Baay'ina meeqa qaba? Lama paawarii sadii miseensa ta'u qaba. Lama paawarii sadii jechuun immoo saddeetidha. 8. Isaan kan immoo baasuu dandeenya. Baay'ina cita sirrii tuutota kanaa barreessi yoo jedhe immoo tuutni daa baay'ina cita tuutaa 8 fi cita sirrii tuutaa immoo lama naa hir'isu tokkodha. Inni sun immoo 8 hir'isu tokko ta'a 7 qabaa jechuudha. Gaaffii afuraffaan tuutota kennaman irratti hundaa'uun gaaffilee armaan gadii deebisiisa jedhu. Aan 1 3 5 8 9 baan 1 4 7 8 caan abaa 4 6 daan immoo 1 2 3 4 5 jedha. Aansaa aama koobaa gaafata. Aama koobaa jechuun tuuta kanaa fi tuuta kana walitti daballee kaa'uu jechuudha. Kanaaf 1 3 4 5 7 8 9 ta'a jechuudha. Aansaa deebiinsaa. Baan immoo caama koodaa ni jedhu immoo tuuta caa fi tuuta daa walitti dabalu. Inni kun immoo 1 2 3 4 5 6
aabaa goonee kaa'uu dandeenya jechuudha. Makoo taanaan walumatti dabaluudha waan addaan qabu. Kipha yoo ta'e immoo baay'ina fakkeenyaaf a kipha ba asitti yoo barreessine miseensi tuutaa a keessa jiruu fi tuuta ba keessa jiru miseensi wal fakkaataan 8 kanaafuu tuuta eenyuun qabate 8 qabatedha jechuudha. 1 4 7 8 miseensa asii faddana jiru 8 qofa waan ta'eef jechuudha. Asitti immoo caa kiphaadhaa yeroo barreessinu immoo caa kiphaadhaa gaafa barreessinu caa aabaa 1 2 3 aabaa 4 6 as keessaa 4 addanatti tuuta lakkoofsa 4 qofa qabate. Sababni isaa lakkoofsa as keessa jiru 4 duwwaa waan ta'eef jechuudha. A kiphaadhaas akkuma kanatti ba kiphaadhaas akkuma kanatti hojjennaa jechuudha. Gaaffii shanaffaan a fi ba tuutota yoo ta'an gaaffilee armaan gadii deebisii jedha. Aan baay'inni miseensota a 4, baay'inni miseensota ba 6 fi baay'inni miseensota a kipha ba 9 yoo ta'an baay'inni miseensota a kipha ba meeqa ta'a isa jedhuuf immoo tokko ta'a jechuudha. Sababni isaa baay'inni miseensota ba 6 erga ta'e baay'inni miseensota a 4 gaafa ta'u baay'inni miseensota a makoo ba 9 yoo ta'e a kipha baan sababii tokko ta'eefidha. Kan inni asitti 6 fi 14 walitti dabalee 10 arganna ture. Garuu tokko sababii miseensota wal fakkaatoo tokko keessa jiranii fi a kipha baan tokko ta'ee fi tokko kun irraa irratti meeqa taate 9 ta'ee jechuudha. Inni itti aanu baay'inni miseensota a 20 yoo ta'e baay'inni miseensota a kipha ba 30 yoo ta'ee fi baay'inni miseensota a kipha ba 15 yoo ta'an baay'ina miseensota ba barbaadinni jedhamu 25 ta'a jechuudha. Akkamitti baay'ina miseensa a da'u baay'ina miseensa ba irrisuu baay'ina miseensa a kipha baan wal qixxee 30 ta'a jennee baay'inni miseensa a 20 ture baay'inni miseensa ba immoo hin kennamne isa barbaadaa jirra. Irrisuu baay'ina kipha sanaa miseensota kipha isaa waliin qabanii immoo 15 ture. Inni kun walitti meeqa ta'a 30 ta'ee jechuudha. Kanaaf baay'ina miseensa ba argachuuf 30 irrisuu 20 15 gaafa jennu 25 argannaa jechuudha. Walumaa galatti gilgaalli keessa deebii boqonnaa tokko kana fakkaata. Keessa deebitanii dubbistanii wantoota gaaffii isin ta'an immoo karaa koomentiitiin isa ta'u bilbilaan asii gadi isinii kaa'ee jiru kanarrattis bilbiltanii karaa telegiraamiis nu haasofsiisuu dandeessu. Inni kan biraan immoo barattoonni keenya kana dura nu biratti barachaa turtan isa ta'u ammas bara haaraa kanatti barnootaan wajjiniin jalqabu barbaaddan karaa lakkoofsa bilbilaa asii gadi jiru kana bilbiltanii nu biratti galmaa'uu dandeessu. Inni barattoonni naannoo magaalaa Adaamaa keessa jiraattan immoo qaamaan illee nu bira dhuftanii nurraa barachuu dandeessu. Tuutoriyaalii bifa bareedaadhaan kennine bifa salphaa karaa namaa hubatamuu danda'uun isinii kennuu waan dandeenyuu fi barattoonni Adaamaa keessatti argamtan bilbila duwwaa 9 41 76 95 72 yookiin duwwaa 9 17 57 duwwaa 4 81 bilbila kanaan karaa telegiraamii isa ta'u bilbiltanii karaa kanaan nu argachuu dandeessu. Maatiin barattootaas ijoolleen keessan karaa salphaa barnoota isaanii akka baratan hubannoo gahaa barnoota isaanii irratti qabaatanii akka darbanii fi wantoota barnoota isaaniif isaan barbaachisan illee karaa yaadaatiin akka nu biraa argataniif bilbiltanii nu quunnamtanii ijoolleen keessan akka nu biratti qo'atan akka barnoota isaaniitti milkaa'otaan gochuu yoo barbaaddan bilbilaan amma isiniif kaa'e kanaan bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Yeroo gaarii qabaadhaa.